السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود تخين يقال فردان تقا قدام بقى جرات تخمل ورينا من الإسلام قبل هم دينو كم يجوا إن شاء الله وني أرانتنا ديم نفس هجنتا وجاء برو الحدا يكين دلبته يكين سنبته قدا ويا برو قال ما تعلم قوتي يجوا أجرتي جماعة حكومة إسلامات كان قبائي قال ما تعلم قوي يجوا لما قال حرر حمر رئيسا itti jechu jama'a tokkummaa islaamaatiin kan qophaa'e daa'imman gartee adda addaatii fi mashaayikni gartee gurguddaa warran gartee gorsa daawii fi daawaa fi du'aa hundinuu irraa argachuudhaaf kan akka daa'ii aalamaa guddaa sheeka keenya baabaa keenya guddaa sheek Amiin Ibro ittaansee ammallee sheek Bushra ammasillee abbaa majlis daarul hadiisi wa tafsiirii wal arabiyyati wa kulla funuunin sheek Jamaal Abdullah Hassan وكذلك أملي تشود أجرتي مشدوتا في شكل غرا غرا باي دبلتي سكنتانا شرتي أرجمتي وندي كيسانو